ati jennani male sifarsun ko ati jennani male ati jennani male jiraachuun ko ati jennani male. Nagaa Waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isiniif haa ta'u jecha sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko isiniif dubbisa. Iyyaasuu 10:13 irraa kana jedha. Sabni hamma diinota isaa ijaa ba'utti biiftuun achi hin sochoone ji'i isin dhaabata. Amma sabni ijaa ba'utti Waaqayyoo hojii isaa guddaa hojjeta. Egaa dubbii kanatti aansee kanan isinitti dubbachuudhaaf achi as ba'ee amantoonni magaalaa Naqamtee keessa jirtan naannoo Shiree jirtan hundumti keessan konferensiin hafuuraa guddaan amajjii 1 hanga 4tti magaalaa Naqamtee isiniif qophaa'ee jira. Konferensiin kunis TV dhugaatii fi waldaan sagalee misiraachoo Elroy Dil Addunyaa magaalaa Naqamteetti kan argamtu waliin ta'uudhaan kan isiniif qopheessan ta'a. Konferensiin kunis achuma magaalaa Naqamtee dirree masqalaa yookaan buufata konkolaataa dudduuba teelee guddaa irraan meetira 100 seenee argama. Konferensii kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo bal'inaan hin lallabama, faarfannaan hin faarfatama, lubbuu haaraadhaaf waamichi ta'a. Akkasumas biyya keenyaaf hin kadhatama. Kallattii garaagaraatiin namoonni dhannaa barbaadan bal'inaan hin kadhatama. Maarree isinis irratti argamuudhaan hiriyoota keessan feeruudhaan akka irratti argamtan jaalala Waaqayyootiin isin beeksifneerra. Nagaan isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo. Ani maqaan koo obbo Ilweet Kiisiin jedhama. Gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa Naqamteeti. Magaalaan keenya magaalaa naga qabeettii fi magaalaa gala Wallagga Arfanii kan taate magaalaa Naqamteetti dhuftanii sagantaa guddaa fi sagantaa fayyinaa kanarra hirmaattan kottaa irraana fiina isiniin jechuu barbaanna. Fayyinni nagaan araarri fakkeenyaaf akka ta'u sagantaa kanarratti yookaan kiristee kanarratti hin kadhatamaa kottaa irraana fiina jechuun barbaada. Achirratti argamee kan isin tajaajilu ani ergamaa Zawuduu Namarraa hundeessaa TV dhugaa Raajii Tolaa. Ani buleessa keessa Raajii Tolaatii fi magaalaa Naqamtee keessatti amajjii 1 kaasee hanga guyyaa 4 guddaan kun qophaa'ee waan jiruuf sadii kanarratti Waaqayyo hojii isa dinqisiisaaf hojii isa aangoo qabu hin hojjeta. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloom fi Paaster Deettii. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan Paaster Deettiidha. Bakka argama sagantaa keenya mannaariyaa isa amma dudduuba yookaanis immoo dirree masqalaa dudduuba teelee irraa meetirii 100 achi ni argamna. Namoonni guyyaa sagantaa kanarratti argamanii tajaajilan nama Waaqayyo bara kana addunyaa kanaaf dibee kaase. Ergamaa Zawuduu Namarraa dhukkubsatootaaf ni kadhatama. Hojii dhabeeyyiidhaaf hin kadhatama. Biyya keenyaaf hin kadhatama. Namoota rakkinaa fi hidhaa garaagaraa keessa jiraniif hin kadhatama. Kanaaf namoonni hundumtuu magaalaa Naqamteef naannoo isheetti kan argamtan hundi keessan hirmaattuu eebba kana akka isin taatan jaalala Waaqayyootiin waamicha isinii gooneerraa eebbifamaa. Shaaloom. Akkasumas Paaster Ambaa Dabalaa ergaa baannee akkamitti duuna faarfataa Baqqalaa Dabarshaa baannee akkamitti duuna kakuu baannee ergaa baannee akkamitti duuna ergaa baannee. faarfataa Maatewos ta'u. Tole akkam jirtu saba Waaqayyoo. Ani maqaan koo Takkaalii Fufaan jedhama. Jiraata magaalaa Naqamteeti. Kiruusedii kanarratti biyya keenyaaf bal'inaan hin kadhatama. Dhukkubsattootaaf hin kadhatama. Kanaafuu isinis hirmaattu eebba kanaa akka taataniif affeeramtanii jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Roobeeraaf Kaaduun jedhama. Jiraata magaalaa Naqamteedha. Kallattii garaagaraadhaan jiraattonni magaalaas ta'e bakkoota garaagaraarra jirtan sagantaa kanarratti akka nuuf hirmaattan affeeramtaniitu. Shaaloom. Shaaloom nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha sagantaa kanarratti akka hundumti keessan dhuftanii irratti hirmaattan isiniin jenna. Galatoomaa. Maarree hundumti keessan irratti argamtanii ka tajaajilamtanii fi afeerraa isinii gooneerra. Shaaloom. Waaqayyoo abbaan ilmi afurri qulqulluu isinii wajjin haa ta'u.